Shaampiyoonaan ispoortii godina Jimmaa aanolee 21 hirmaachisee gaggeeffamu eegalim. Shaampiyoonichi kubbaa miilaa dabalatee gosoota dorgommii garagaraan kan gaggeeffamu yommuu ta'u, hirmaattonnis dorgomaa cimaa ta'uudhaaf qophii gahaa taasisuu isaanii himu. Ijoollee barreen gaddaa finnee turre alana iddoo biraatti Oromiyaa Liigiidhaaf kan ergine hedduu jiranii alana immoo ijoollee haaraa gandoota keenya irraa walitti qabnee fidanii. Erga kubbaa miilaa hojjechuu jalqabne waggaa hadhaas waancaadhaa geenyee kaanee mo'atamne waancaa sana amma fudhachuudhaaf ji'a tokkoof duratti qophii adda ta'e taasisnee waancaa fudhachuudhaaf galmaan gahuudhaaf waancaa fudhachuudhaaf dhufne gara kana. Dorgommiin akkasiis hariiroo waliin cimsuuf akka gargaaru kan eeran hirmaattonni kun dargaggootnis bakka hin malle akka hin oolle gochuu keessattis iddoo guddaa qabaa jedhaniiru. Ji'a sadiif alaadarraa qabnee ala jennu jarriyyuu bakka aanolee keenyallee magaalaa kanallee baay'ee galateeffataa jiran ijoollee hedduun nu biraa jechuudha. Ijoollee araada keessaa babba'anii dhufanis hedduu jiran. Dhageessi ijoolleen bakka hin taanetti argamaa ture. Ammoo garuu kana of qopheeffatee of qabanii hir'ise. Bakka dargaggoonni ooluuf badaa mijeessee alaanaa duraan garuu bakka hin taanetti argamaa ture ijoolleen. Itti gaafatamaan waajjira dargaggoo fi ispoortii godina Jimmaa obbo Nagumaa Makaawwannan kaayyoon dorgommichaa dargaggoota godinichaa bakka bu'an filachuu akka ta'es himaniiru. Kana malees gaggeessitoonni godinichaa dagaagina ispoortiidhaaf dammaqinaan hojjechaa jiraachuu eeruudhaan. Dorgommiin kun guyyoota 12 magaalaa Jimmaa keessatti karaa miidhagaa ta'een gosoota ispoortii 13tiin ni gaggeeffama. Kabajamtoota keessummoota keenya ispoortiin godina keenyaa akka milkaa'uuf akka miidhaguuf dhaloonni kan keenya akka isaan baanuuf hoggansi siyaasaa hojiin inni hojjetuu fi hojiin inni as keessatti kallattiidhaan qoratuuf gaggeessu misooma ispoortii keessatti lafee dugdaa isa guddaa. Itti aanaan bulchaa godina Jimmaa obbo Yesuuf Shaaroon gama isaaniitiin jijjiiramaan as dargaggootaa fi ispoortiidhaaf xiyyeeffannoon kennamuu isaatiin wal qabate aanolee godinichaa hundaa keessatti bakki oolmaa dargaggootaa ijaaramaa jira jedhaniiru. Dargaggoo keenya ga'oomsuudhaan dargaggoo keenya sammuu isaarraa kaasee bilcheessuudhaaf araada garaagaraarraa akka inni bilisa ta'uu fi abdii biyya kanaa akka inni ta'u gochuudhaaf isheetiifiin gama ispoortiitiin kabajamoo muummicha keenyaan botamanii hojiirra oolaa jiranu baay'eedha. Magaalaa Finfinnee irraa kaasee dirreewwan ispoortii adda addaa bakka adda addaatti mijeessuu irraa kaasee inisheetiiviiwwan akka mootummaa naannoo Oromiyaattis yoo xinnaate jedhe lafa hektaara tokko dargaggoodhaaf isteediyeemiidhaaf bakka oolmaa dargaggoo akka kaa'amuu fi kallattii kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin illee kaa'ameen aanaaleen nuti qabnuu fi gandooleen baadiyyaa hundi yoo xinnaate lafa ispoortiidhaaf ta'u dirree kubbaa miilaa lafa hektaara tokkoo fi bakka oolmaa dargaggoo akka qophaa'u godhamuudhaani. Dorgommii kanarratti dargaggoonni 1,800 ol kan hirmaachaa jiran yommuu ta'u, ispoorteessitoonni ciccimoo filataman godinicha bakka bu'uudhaan dorgommii sadarkaa naannootti gaggeeffamu irratti kan hirmaatan ta'a.